بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتو في دعوتو خنيا كان غيا جمعة غيا هرلا بقى ربي غيا جمعة كان نسنجي نسنين جدا أما سي أكربين بورين لينو قهو إن شاء الله اسمه كرنا boriinis rabbinu haa ga'u qaaxaroo keenyallee nurraa achi haa butu barakaa itti nuu godhee kan nuti hojjennetti barakaa nuuf haa godhu umrii keenya kanattis barakaa rabbinuuf haa godhu isiniin jechaa har'aa seenaa takkaan qabadhee isiniif dhiyaadhe san maali jennaan namni nama zallame tokko kan rabbiin duniyaa irratti mucjizaa agarsiise kan rabbiin osoo akiraan sun hin dhumne jalaa qixaate tokkon isinii himuuf deema. Gabrichi rabbii namni dhugaan nama isa zallametti du'aayii godhe yaa rabbi kajee rabbi irraa hin dhabu garuu isinummaan haqa irraa hin dabina isin haqa irra jiraannaan wallaahi rabbi isin hin gatu inshaa Allah. ammallee rabbiin haqarra nu haa kaa'u jechaa nama haqarra jiraatu rabbi nu haa godhu yoo haqarraa mayne immoo abaarsi abaaran kadhaan kadhatan numatti as deebiti. Kanaaf hanga xumura viidiyoo keenyaatti nu dhaggeeffachuudha qabdan viidiyoo kana immoo sheer nuuf godha sabskiraayib illee nuuf godha. Subscribe akka gootan isinitti dhaamannaa miidiyaa keessan kana miidiyaan kun xiyyaa keessanii asirraan wantoota tokko inshaallah wantoota khayrii qofa dubbanna rabbi nu haa gargaaru. Kanaaf osoo gara sagantaatti hin seenneen duratti viidiyoo kana subscribe sheerii laayikii nuuf godhaa nu guddisaa isiniin jenna. Kanaaf amma guyyaan jumaa dhagaa inshaallah rabbi nurra haqee baluu jumaa keenya deemna. Jumaa duratti immoo akkuma reefuu dubbanne seenaa nama tokkoon isiniif himuu deema. Seenaa gabricha rabbii. Seenaa eenyuuti jennaan Sa'ad ibn Abi Waqqaas lolchiisaa waraanaa سعد بن أبي وقاص رحمه الله. سعدي كان رب الرهجالة رضي الله عنه سينا إني كبو أكاتا هجي ساخيستي دعاء إني قابتكو نما إسا ظلمي الربا نما إسا ظلمي تكو رت دعاء قولي يا ربي جدي ربي تخنتي ربي دنياتي إراك فلين إسنيف همو ديما. إنس مال جنان زبنا أمير المؤمنين آخرتي زبنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمرين كن خليفة الغربيت كان الغربي كراكو كبدا كرا خليفة وانكيا أبا بكر عمر عثمان علي إسانا فرانكن wanni isaan karaa godhan nuutiifis karaadha. Karaa jara afran kanaa eega nabiiti alayhi salaatu wassalaam karaa isaanii deemuudha qabna. Kanaaf zabana khaliifaa rasuulaa Umar ibn Khattaab keessatti seenaa argame tokkoon isiniif himuu deema. Nama dhagayeetti fayyadamu rabbinu haa godhu. Meegaa har'a yaa gabroottan islaamaa hojii hangamii rabbi biraa qabni laata? Hangam haqa irra jira laata? Karaa malee immoo yoo namaa baare nutti hin deebi'u laata? Akkuma jaangaa osoo gara seenaatti hin dabriin duratti abaarsi kun jedhan akka qabdi jedhan cal jedhanii waa habaaruun isin taatu namatti as deebi'a quba qabaadha. Ergaan rabbi alayhi salaatu wassalaam abaarsi takka hogguunii fi lafa buute nama tokko kaatanii abaartan abaarsisan
yoo namichi sun haqa qabaatee eeha isatti gorti. Yoo immoo namichi sun haqa hin qabaanne abbaa abaareetti deebitii jedhan. Samii dhayxee ogguu waan irra qubattu dhabde ittuma as deebitii. Namichuma abaaree kanatti deebitii. Amma kanaafuu gara seeraa keenya irratti as deebinu. Innis zabana Umar ibn al-Khattab keessa Kuufa biyya Kuufa jedhan tokko jira. Imaamni isaanii eenyu ture? Sa'ad ibn Abi Waqqaas ture. Sa'adiin kun imaama isaaniiti. Gaaf tokko warri Kuufa Sa'adii kana himatanii turan. Dhufanii Umaritti kasasanii yaa Amiirul Mu'miniin, Sa'ad ibn Abi Waqqaas kun haqa hojjataa hin jiru. Salaata illee sirriitti tolcheenuun salaataa hin jiru jedhan. Salaata tolcheenuun salaataa hin jiru jedhan jechuudha. Akkasit duuba Amiirul Mu'miniinaan gaafa sana eessa jira? Madiinaa jira. Kuufaa fi Madiinaan xiqqoo walirraa fagoodha. Akkasumatti eenyuun shuume? Ammaar bin Yaasir shuume. Ammaariin kuni imaama isaanii ta'e, imaama warra Kuufaa. Akkasiin dubbii hin dhiibne namoota walitti qabee yaameetuma dhaqaatii mee dubbii Sa'adii kana laalaa jeen Sa'ad ibn Abi Waqqaas. Akkasitti uummanni dhaqanii kan jarri Kuufaa himatan kana masjiidni xixiqqoon hedduu jira masjiida isaanii malee. Masjiida tokko tokkotti baasee irra deemee Sa'adiin kun isin keessatti nama akkamiiti? Imaamummaa isaa keessatti nama akkamiiti Sa'adiin kun jedhee warri Madiinaadhaa Umar erge kun gaaffiidhaaf irra yayyaanii gamasiin ba'anii achiin ba'anii Sa'adiin kun isin keessatti nama akkamiiti? Uummanni masjiida kanaas in faarsa. Sa'adiin nama gaariidha, nama akkanaati, nama gaariiyyan. Ammas masjiida biraa gaafata. Kunis kan irratti dubbata. Osuma masjiida irra deddeemanuu naannoo sana masjiida Libanii Absi ka jedhamu tokko dhaqan uummanni Umariin ergate kun. Akkasumatti eegana gaafattanii jee tokko ol ka'ee eenyu jedhaniin maqaansaa Abaa Saacidaa jedhan kun yaasa. Usaamata bini Qataada maqaan isaadha jechuudha. Usaamata bini Qataada ka jedhan maqaan isaa dhalootaa Usaamaadha. Kan maqaa guddinaa godhanii kuniyaa arragaa akkuma isin beektan abbaa abaluu jedhaniimi. Abaa Saacidaa jedhaniinga. Ka'eetuma laal waan hin jirre kana Sa'adiirra naqeetuma cubbuurra kakkaayeetuma akka irraa uummanni gaa naannootti wal beenaami. Nama gaarii takka laal gizee itti kaa'an gaa irra naqanii fuudhanii haraatti darbaniimi. Uuba itti darban. Akkasumatti eegana gaafattanii Sa'adiin kun jee ofii qeexxuu waraanaa ergee irraa hafee mana taa'aa tokko jiraa qabaddaa jee. Lammaffaan immoo gizee waa nuu qoodu sirriitti nuuf hin qoodu lama ji'aa qabadhaa jee. Sadaffaan immoo ogguu waa nuu murteessu sirriitti nuu murteessu 3 ji'aa qabadhaa jee. Cubbuu 3 irra kaa'e jechuudha. Eenyurra? Sa'ad ibn Abi Waqqaas irra radiyallahu anhu. Akkasumatti duuba Sa'ad ibn Abi Waqqaas kun ka'ee anamma namicha kana waa 3 ni abaaraa jee. Rabbiin beekaadhaami. Waa 3 ni abaaraa jee. 3 maali jennaan akkuma inni waa 3 naan jedhe yaa Rabbi namicha kana umrii isaa dheeressii jeen. Umrii namicha kanaa yaa Rabbi dheeressi jedhe laal. Namni umrii dheerate yoo rakkatellee rakkinni isaa duukaa achi dheerattiimi. Yoo tolteef moo tolli isaa kun duukaa achi dheerattiimi. Kanaafuu yaa Rabbi awwala irratti umrii isaa naaf dheeressii jee. Umrii dheeratanii gaa rakkoon namatti heddummachuun kun waa hamaadha beeka. Ka lammaffaa immoo jee Allahumma طول عمره تقفى يا ربي عمري سادة سيجي لما فهموا
dhabasaa yaa rabbitti naa guddisii jee miskiina godhi jeen bar umurii dheeressiituma tokkoffaa lammaffaa ammoo yaa rabbi miskiinummaa isaa duukaa naa dheeressii naa bal'isii jee miskiinummaa isaas yaa rabbi naa bal'isii jee jechuudha. Ka sadaffaa ammoo maal jedhe fitnaarra isa fidii jee mokkoroo adda addaarra ka waa sadan kana aljazaa'u min jinsi la'amal janiimi wajazaa'u sayyi'atin bisayyaa akkuma rabbiin hojii galanni hamtuudha galata isiitiin galfamtanii jeemi saadiin cubbuu hin qabu inni waa sadii irra keenyaa waa sadii na baare waan ta'eefu osoo dabalee afurii na baare tirfii hojjete jenna lamaarra waa sadii inni irra keenyaan innis waa sadan kanaa na baare mee nu hordofaa xumuruuf deemna akkasit duuba namicha sanaa booda namichi abaaramaan kun umrii dheerate kadhaan saadii itti qeebalamtee umriin isaa dheerate akkasit duuba jedhan gizee seenaa dubbatan rifeensi nyaara gubbaan kun itti gad caccabdee jedhan akkasumatti akkana gad itti caccabee akka bineensaa ka akka bineensaa nyaarri kun itti caccabee gad itti bu'ee dulloomee gizee gaafatan akkam jea an jedha jaarsa dullachaa ajea jechuudha an kunoo akkuma isin agartan kanaan jaarsa dullachaa ammallee kunoo nyaarri gad itti caccabde asaabatnii daawwatu saadin way abaarsa saadiin gaafattoona abaareen natti qeebalamte zaalimni ammallee ofaa himu inni nama zallame ofaa himu kadhaa saadiin gaafatan natti karateen natti qeebalamte way osuma jedhu osuma ofirraa himu akka abaarsi saadiitti qeebalame osoo dubbatu akkasii waliinuu karaatti achi bahee jiran dubraa karaa yaatu itti dhiyaatee qiqimmiidhaa jiran qiqimmiiduudhaaf barbaada jiran qiqimmiiduudhaaf kun xiqqeenya subhaanallah jana biyya harkaan tuqachuu tokkoffaa lammaffaa ammoo bakka hin taane dhaabbachuu akkasit duuba nama zallamuu irraa of eeguu qabna rabbi nu haa baasu khayrii qabnu rabbi nurraa haa qeebalu nama khayriin isaa irraa qeebalamte rabbi nu haa godhu iimaana rabbi nu haa kennu rabbiin karaa toltuu irratti nu haa gargaaru karaa hin taane karaa hin jirre nama baasu rabbi nu godhin mee balaa zamanaa dura rabbi nu haa baasu nama salaanni isaa jumaa irraa qeebalamte rabbi nu haa godhu iimaana rabbi nu haa kennu yaa rabbi yaa allah akkasumallee obboleeyyan keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa milkiin rabbiin milkiin isin haa laalu kan biyya namaa hojjettan kan mana namaa guddiftan mana keessan rabbi isin haa guddisu ummata biyya keessaas immoo guddina keessan asumatti rabbi ol isiniif haa godhu warra kadhate rabbi irraa argatu rabbi nu haa godhu yaa rabbi nu dhaga'i kanaaf obboleeyyan islaamaa viidiyoo akkanaa hedduun qabadhee dhiyaadha inshaa allahu chaanala keenya kana saabskiraayib nu godhaa nu guddisaa isiniin jennaa inshaa allahu deebinee wal garraa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu